Namni kamiyyuu bilbila Android bituuf karoora qabdan yookaan ammoo bittanii harkaa qabdan iccitii kana dirqama beekuu qabdan. Iccitiin kunis kan isin fayyadu bilbila bituu deemtan iskiriinii hojjechuu, sagalee fi akkasumas wantoonni hundi hojjechuu isaa kan isin agarsiisudha. Bilbila keessan iddoo bilbilaa tuquudhaan koodii nama isin agarsiisu kana bilbila bituu deemtan yookaan ammoo bilbila amma harkaa qabdan irratti ni guutu. Urjii solluma zeeroo gootanii ammallee urjii solluma yeroo tuqxan bilbilli keessan haala kanaan isiniif ba'a. Sana booda wantoonni kun marti hojjechuu isaa osoo bilbila hin binne dirqama beekuu qabdu. Fakkeenyaaf speaker, sensor, touchii fi kanneen kana fakkaatanii jira. Kan isin focus irra gootan ammoo isa tajjoo kana filachuudhaan harka keessan guutumaan guututti haala kanaan irra ooftanii ni ilaaltu. Bilbilli keessan yoo qaqqabee isiniif sararri kun guutumatti baafamuu didee guutumaan guututti iskiriinii bilbila keessanii gonkumaa hin hojjetu waan ta'eef bilbila san gonkumaa bituu hin qabdan. Mee namoonni viidiyoo kana daawwachaa jiraatan iskiriinii bilbila keessanii haala kanaan irra deemamoo hin deemu? Komentii irratti na beeksisaa.